jaalala dhugaa naaf qabaachuu isaa akkamitti beeka jettee yooyyaa asuma harka fuunni jirtu obboleeyyan baga jiraattan ani haannichoodha samuun akkana viidiyoo akkana kanas hojjechaa jiru mana kana koppii linkinaaf gochaa warra gaafii akkanaa kana qabu hunda biraan naagayaa hedduu isin jaalladha isin kabaja marii jaalala jechuun gammachuudha obboleeyyan kiyya wanti isin beekuu qabdan jaalalli naman filattu bakkan filattu beekas wallaalas in qabdi kana jechuun kennaa rabbirraa ilma namaatiif kenname keessaa muhabbaa jaalala jechuudha kanaafi jaalala tana yogguu nuti dhugaan nama tokko jaalannu namni nuti wajji deemaa jirru sun akka nuti nama sanaaf bakka qabnutti akka nuti nama sana jaalannutti nu jaallachuu dhabuu isaa akkamitti beekna jennee yogguu of gaafannu deebiin numa keessa jira deebiin nu bira jira waan taateef amma wanta nama isiniin jedhu kana yoo ofirratti argitan mallattoolee amma isinii himu kana yoo ofirra akka argitan taate wallahi yeroo keessanillee hin gubina sa'aatii keessan ofitti hin gubina jaalalli sun jaalala faayidatti malee jaalala dhugaatii miti waan taateef jaalala faayidaa jechuun yeroo tokko nuti shamarran gaafa nama wayii jaalannu amala dabarsinee of kennuudha qabna amala itti miidhamuu qabna amala nama sanaaf jecha eenyummaa kenna dhabuudha sila nama guyyaa takkallee wajji dhaabannee wajji haasa'uudhaan nuuni mallee dabarsinee jireenya kenna yeroo kenninuuf ni argina jechuudha kanaaf nama sana akkamitti beekuu danda'a akkamitti of dhaqqaba jettee yoo of gaafatte kun viidiyoon tun siifi tokko farratti nama wajji deemaa jirtan sana nama jaalattan sana mallattoon inni tokkoffaadhaa jaalala keessatti tasgabbiidha nama wajji deemaa jirtu sanarratti tasgabbii yoo hin qabaatin mira gammachuu yoo hin qabaatin yogguu nama sanaa wajji wal argitu ni gammadda yoo nama sanaa wajjin adda baate yookiin nama sana bilbilaanis ta'e orqaamal nama wal beekta yoo ta'e yoo adda baatan ni cinqamta waa'ee isaatiin keessi dhiphata taanan namni sun akka ati barbaaddutti raahaa onnee teetii siif hin kennine raahaa qalbii teetii siif hin kennine waan taateefi just gara keetiin dhugaan jiraatullee nama sana bira akka dhugaan hin jirre mul'isa jechuudha kun jecha saayikolojiitti jecha kiyya bichaa miti kan akkasitti qabadha inni lammataa gaafii baay'ista nama sana kan naada walii jedhee gaafii gaafatu sihi kan bilbilu sihi kan immootu si wajjin taznaanna'uu barbaada yookiin si wajjin dhuguru wayii bahuu barbaada yookiin si wajjin mul'atuu barbaada jettee kan gaafiilee garagaraa gaafii silaakee isaa fi si jidduutti tahamuu qabu yeroo hedduu gaafatu si tahaa jechuudha gaafii itti baay'ista namni sun garuu gaafii sana kallattiin inni si deebisuun kallattii osoo hin taane kallattiidhaan si deebisa yookiin gaafii sana akka ati jabeessitee isatti jabeessitee isan gaafanne waan biroo sitti haasaa yoo ati immootu haasawa sanaan isa qabde immootu yookiin si biraa deema yookiin bilbila yoo bilbilaan taate bilbila sirratti cufaa yookiin bi'aa xariiqan gaafii keessaan ni gufachiisa jechuudha garuu ati ni gaafatta yeroo hedduu gaafilee jireenyaa itti dhiheessita gaafii baay'istaati maaliif keessi kan kee waan raahaa hin qabneef sammuun taante waan raahaa isarratti dhabdeef gaafilee garagaraa itti baay'ista jechuudha inni lammataa maalidha gaafii itti baay'ista gaafii itti baay'ista bakka akkanumatti keessi kee nagaa sin qabu takkee itti tasgabbaa'ee sammuun kan kee tasgabbiidhaan wajji jiraachaa hin jirtu yoo isaan adda baate missammaash wanti keessa keetitti sitti dhagahamu waan birooti waan ta'eef gaafilee hedduu itti baay'ista kan ofirratti argaa jirta taanan mallattoon kun mallattoo xiinsammuun kan kee raahaa dhabuu mallattoo keessi kan kee nama sanirratti gammachuu dhabuu mul'isa waan taateef dhaabattee of ilaaluun dirqama keetii inni biraa baay'istee kennita jechuun kan yeroo kennullee si kan invest irratti godhu si kan wanta kamiinuu yaadanis tahee yeroonis tahee waan silaa qabdu kamiinuyyuu baay'istee bakka nama sanaaf dabarsitee kennita garuu nama sana deebiin nama sana biraa siif kennamu akkaataan inni kennaa kee kan itti si deebisu adda yeroo ofii barbaadu malee kennaa san siin deebisu kana jechuun yeroo si kennu yoo barbaade yeroo ofii si barbaadu qofa yeroo ofii sirraa yoo nama maallaqa wayillee sirraa funaannu ta'e yeroo maallaqa sana barbaadu qofa dhufa fiigee dhufaa hin dawwalaa si jaalataa si faarsaa si waa hedduu siin jedha maal siin jedha waan sirraa barbaadee dhufe sana
yoo ka argatu ta'e ni deema jechuudha. Hanga gaafa waan san barbaadutti mashil haalsi godha sii galee. Kanaaf ati caalatti dabarsitee wanti yeroos tahee waan silaa dandeettu waan sanaaf investi gootuuf nama sana akkanatti yoo naaf tahe jettee yookiin nama sana ofitti hambisuudhaaf yookiin nama sana akka silaa yaadde sanatti deebifachuudhaaf dabarsitee waa hedduu kennita jechuun ni kennita. Afraffaan ni kennita, garuu deebiin nama sana biraasiif deebi'amsorii deebiin nama sana biraasiif kennamu yeroo ofii barbaade qofa dhufee waasiin jedha taanaan jaalalli sun jaalala faalamtuudha, jaalala faayidatii, jaalala fiixa si baastu miti. Keessi kan ke immooshinii keessi kan wanti hormooniin keessa keetii sirriitti sitti himaa jira waan taateef tasgabbooftee wantoota kana wal duraa duuban ofirratti argite taanaan tasgabbooftee jettee of xiinxalluun of gaafachuun dirqama keeti jechuudha. Isa sadaffaatimi isa afuraffaa irratti namicha kana ni jaalatta. Waan silaa namni nama jaalatu ta'u tokko ni taata fi garuu hin amantu. Amantaa namicha kanarraa hin qabaattu. Yeroo inni si biraa deeme shakkiin keessa keessi weerara. Shakkiin keessa keessi guuta. Nama kana sirriitti shakkita. Nama kana shakkite jechuun nama kana yeroo inni si biraa kana garagale shakkiitti baay'iste jechuun nama sana onnerraa jaalalli isaa namni sun akka onnerraa inni sin jaalanne keessi kan keessitti himaa jira jechuudha. Keessi kan keessitti himaa jira. Maaliif nama tokko gaafa jaalannu just dhugaadhaan jaalanne taanaan kan dursu amantaadha beeka. Bakka amantaa kennitan hin amantan akkanumatti hin jiraame. Bakka osoo haadhaaf abbaan keetuyyuu irratti waan fedhan siin jedhani waan fedhan si godhani nama sana waan jaalattuuf waan filattee itti dhayxeef amantaa kee kennita jechuudha. Bakka ni amantan. Kana garuu hin amantu. Bakka ni shakkita. Ijji kan kee yeroo mana shakkiidhaan guutamaadha nama sana irratti. Bakka amantii irraa hin qabdu. Kana jechuun sodaan si keessa jiru wantoota arma dura dubbanne san irraa kaka'e sodaan keessa kee waan jiruuf wanti kun waan tasgabbii si dhorgeef waan xiinsammuu kee irratti dhiibbaa geessaa jiruuf waan onnee teetii irratti gammachuu si kennaa hin jirreef maal goota shakku shiin shakkite baay'istee shakkite jechuudha. Kanaaf qabxiilee amma kaase kana keessaa kan meeqa ofirratti argitanii meeqa keessa akka jirtan komentii jala naa kaaya. Jaalala akkanaa kana keessa warri jirtan tokkoffarratti nama sana jijjiira jettanii yeroo keessan humna keessan dubartummaa keessan investitti hin godhina. Maal gochuu qabdanii haylii isaaf kennuu barbaadan san haylii isarratti fixuu barbaadan san ofitti as deebisa ofirratti dalagaa. Bakka ani nama kana malee jiraachuu akka dandeettan ofitti hima. Akka fedhe umriin keessan hanga fedhe haa ta'u hanga nama isin keessi keessan isin gammachiisu argattanitti bakka hin jaalatamne bakka xiqqaatan bakka namni faayidaadhaaf isinitti fiigu yeroo keessan isinirraa nyaatee yeroo keessan isinirraa gubee booda kalli walli jedhee tabarbaadu yeroo isaa yeroo haala mijjeeffate tabiroo ol galfatu yeroo keessan ittiin qisaasessiina. Maali dhiistanii deemuu baradha. Bakka waan tokko yoo isin hin gammachiisne keessi keessan nagaa yoo isin dhabe raahaa yoo itti dhabdan waan sana itti yaada dursaa itti yaada. Maal argataa jira? Maal hin arganne waan kana keessa? Maal irraa fudhataa jira? Maaltu naaf kennamaa jira jaalala kana keessatti jettanii caalatti sammuu keessanii wajjin marii gochuudha qabda. Maaliif namni banagaraachuu lai hanqina keessoo keessan jiru isinii guutuu hin danda'u. Namni tokko gaafa nama jaalatu jaalala sana keessatti hanqina isaa guuttachuu barbaada. No waan akkas jedhu hin jiru. Hir'ina yoo qabaatte hir'ina kan keessitu iyyuu bakka sanii waa guuttata jechuudha. Kanaaf indogongorina yoo bultitti seene hanqina kiyya kana naaf guutaa yoo jireenya kiyya keessa namni kun seene jireenya kiyya naa jijjiira. No indogongorin ofii keessaniif murteessuu barachuudha qabdan shamarran keenya. Yeroon isinitti deemee waggaa 4 waggaa 5 nama tokko irratti dabarsitanii sana booda mootu inni tabiroo ofii barbaadu fudhata isin mootu maal taatan sirrii miti jechuudha. Kanaaf isinillee murteeffachuu danda'u qabdan keessa keessan amanuu qabdan keessoon keessan amanamu wallahi lazim.